Isi lafi nubanni wallahi koki ma durani lembena egon sibira galte wal futan kana wanno ihtimale durana kesin loltulle kesin dubattulle ma berita amalle mo lafi wani dubatte jiru ya isatu ani simbe ku yede ak ganina simbe ko de anille sambe ku baka wanjedu kaste anyways baka kun wan salbada wodi wan salbada entumurra amma ka go to ati amma abberon isina masagali summanillee nama 10 adaadonnillee nama 6 kanneen hundalaa kai obboleessi kan gafaallee 3tu jira asioli diqqoonillee 3tu jira kanneen maraa walirratti herreegi birdilibsiin haa bitamu wanni ulfinna haatillee abbaalleen kun hundi agartee gaafa duraan intalateen horadhu isinuu wannan jettaniiti walitti namata wal jabeessa waliin guddadhaa jenneeti qalal goonee sikkennine waan nufi abbaan hin qaalesin ammootu beekirra kafti bajjaal warqin damadaafno miqottara waan jedhan sani waan kana qophaa'ii baaliyoollee yoo si gargaare si gargaaru jaartiin tee jaartiteeti nikaa irraa qabdaa bakki isiin dhayxu hin jirtu gaafa ulfinna kana guuttee waan nu siin jenne kana guuttee dhufte intalatee nutumana siifidda amma fintalli nagaa qabdii injirtii warra bira jirtii iyyaaddaini incinqamini waan kanatti qophaa'ii akkasin nu dubbisi jaarsota qabadhu yaa moodeetarree irraa fuutu wanni si galaami moodeetarree irraa fuudhamuu qaba gaafa inni ulaagaa kana guutee dhufe moodeetarree adeebistuuf bakka waan baraanaa sayina gubbaa kana teettee ila mobe anjechu wallahi waan ilmi namaa gonduma godhe kiya ma kan nubuuf zaree nu barka qalbii akkate aarii irraa baatu si goonaa rooti wallahi si bilu ati maaf qalladda goynatti ante wallahi si qalladda ya gijii taka amira keessaa baatuuf yaara akkati yaadaa yootu beekaa kanaafuu yoo gorsuma namaa deemal zaata adeemtu rite gorsa namaa qabattee deemalti ammati gorsa nama maaliif qabadhaan nama guddaadha sammuu hongootuna gorsa ba maal akkasii ta'uu barbaada maal barbaada ammati baaliyoon nuuf taasin maani haakimuun darsaa baaliyyoo hin udaanallee salaamu alaikum baaliyyoo rakkoo qaba wallahi salaamu alaikum yaa jamaa haa ta'a boqqollaa nyaateera Mubarak Baliwan Burajenda Urturk. wallahi baaliyyoo nama taatoti akkasuma Kira karo mirar kira kecil kia kata sih cuman tapi. Aku ya lebih mal tidak lebih ya. حسبنا الله ودون كفلو بوي ولا Mubarak man jeta tuan karat. amma dubartii maa nutti galchitere nuti amma jaarsummaarra jira dubartiin jilba jaarsummaa laalti manguddummaa Laki mana maafu di saat itu maafu wallahi nama guddaa di sini mau bentat. ayye kooki waan abbaan kee murteessan jaalattaa mire ayya dubbinu kennadha nutu sirii xumurraa hiinullee niina kiyya kana booda tirfii isinii qaaga jettee isin lola jettee wallahi dubbisi harkaa daba jechaadha waan nu tole waan nu ta'i jenne waan nu godhi jenne godhuudha jechaadha galee Kia dhageetti ka dubbachuu dandeetta waan Mubarak jedhe dhageetti. maal jettame hin dhageenne Mubarak irra deebiif. kookiin harka kenna jirti waan nu godhaa jenneen hin gooti waan nu ta'a jenneen hin taati si ajjeefnallee si fannifnallee yoo itti nuu fannifamti ati yoo nama barbaadattamoo
lakki simatu abbaadha waan ati jette waan ati murteessite waan ati godhinaan jetteen godha jettamoo nama fidatta nama siifatta. Ayyee maali isin waan dubbatte qabdi waan ta'eef akka inni isin barbaadu isin barbaadu anillee isin barbaadu jettee afaan isiirraa baheera dhiifama wajjin. Wama bakka san hin jirru barra kiyya waan mubaarak isin jedhe seeraan keessatti. Ila isa ballees ila waan ballees irratti dhiifama gaafadhunan jenaan dhiifama gaafadheeraa mi baadiyyo. Jechi kun afaan isiirraa baheemi ani isin barbaadu jetteerti. Isin barbaadu jennee dhalaan irra fidee akkana godhaa jette akkana booda sun barbaadu jette malee. Isin yoo jette atammaadha manaa keetiin araaramuu feetamoo hin feetu. Maaf hin feene reen fedhatu araaramuu hin barbaannetti maal godhaati. Kanaafuu nama siifattamoo waan ani isin murteesseen waan ani godhi isin jedheen waan isinillee godhi jette jaalattee narraa fudhattamoo nama biraa siifattaa gaafii salphaadha. Ayyee nama biraa siifadha Ramadaan ishee godha Ramadaanaa dhufu. Ayyee Ramadaanii waa baadii si waa bayyadaanii waddi kookii si waamti jedhaanii. Ramadaan laayii waa baadii koo aduu waa miidhu faa'uka. Kootu dhufee jaalatti baraarsi kootu dhufee asiin geenne akkam goonarree asii yoo geenne akkam jennaarree akkas jedhanii akkam jennaree yoo akkas jedhan akkam jennaarree oolu as kenni qabi qabne kenni kennine dhayi dhooyne ajjeesin ajjeefna yoo qalal godhee anummaan isinii fixee amma kiyya maal gootaa mandara keessa deemtee dubbii dheerisite ganaa birdilisii nama diidama uffisuu nama maalii uffisuu yoo anummaan qalal godhee laslas godhee isinii fixee amma boru ganama isiilleen hojiidhaa baatee dhuftee waan biraa osoo hin taane naa baay'ee na dhiphachaa ture innillee jechammata waan biraatiif miti yoo illee fixarra inni inshaallah bakka fedhe dubbataa oolu ka waldhabee siif isa siif haadha manaa keeti isin isaa waan jenne maana duuba fixatte siin jechuu mirga hin qabu hin danda'ullee jaarsaaf jaartiin yoo wal dhabde kanama salphaan bilbilaan haa ta'u akka ta'e wayitii carraa argattetti fixatti. Manguddoonni kaleessa nutti himatte akkamin nu duuba garagaltee fixattee hin jettu aadaa arsiitii miti. Egalee jaartiin yeroo gaabbiten deebiti jaarsi yeroo gaabben deeffata nikaa yoo buusen deeffata. Amma sa'aatii kanatti daqiiqaa 10 keessatti yoo isinii finne hoo soo manguddummaa garasii gara nan oofin. Ayyee isin dhumata taanaan isin akkasitti rakkoota kan qabu ani jedhadha rakkoon qabu. Kookii akkamitti? Rakkootti hin qabu ta'a miidiyaa irratti na fixaa fi talafaa suutuu wa fixanna. Eebata miidiyaa dhumnaan talafaa dhumatte. Tama miidiyaa sana nuu fixaa taan itti deemna inshaallah. Kiyyaa laal tokkoffaa bakka ati manaa kee hin jirretti dubartii biraa mana fiduun dogongora keeti. Atuu jetteerti osoo ati quban qabne shaayii sii fiddee dhuftee harkaan si qabatte sun ammoo harkaan si qabachuun dogongora isiiti. Jaarsa namaa bakka jaartiin hin jirretti dubartiin bira dhayitee harkaan qabachuun dogongora safuudha waan san hin sirreeffatta gara fuulduraatitti. Gocha kanaaf ammoo irra deddeebitee dhiifama isii gaafachuu qabda. Dhiifama qofa osoo hin ta'in obboleettii tiyatana. Mubarak. Ramadaan mana Mubarak baalee jiru hin dhufuu jedhe. Walaa akka seene kinoo gaafadhu jiru. Maal gooti darrabsitu? Waan noodiin kuttichaa jedhin ati jaarsaaf jaartiin araaramuun feetu osoo anaaf inni wal dhaba feene qabaanne asiiqee ani isaa wal dhaba qaba booda moo anaaf inni hin fixanna. Yaafta isaa tana booda ammaaf wanni galteen galtetun rakkinni uumamtetun haa furamtuu jedha. Amma sun jaarsa kutteeti. Jaarsa araaraa osoo hin ta'in jaarsa diigumsaaf deemu. Ayyee nama biraa waan dhugaa namni biraa jala jira Ramadaan kiyyaa namni biraa jala jira ol galfachuun dandeetta. Waa jala jira namni baay'ee namni goddachuun. Baaliyyoo nama yoo ofitti hin daballu nuti amma kootu dhufee ilaallu.
يا صني برانو جواب سوسو جواب سنياري في Ya ده amela tamidia ram media marra fita fi kam ma jira jirta iskana mo kesan bune nam nu bilbilu barbada mo kam sila afala mo dubacha jirti bar mo besi لكن لا لوك قبل تميديا بلا لما قد بوي جنا مبارك قبل بلا لما تميديا قد بوي جنا مجاتين قد بوتي ركون كبو برسين جاتشو جرا تميديا أفان أمتها بوتيو أسيتي تمر تلفرا أتيفيسي تفتتا إذا لا انت اللي انت لايوتي وان أفان أمتها بوتي كان نوتي أفان أمتها رتيو مسنفين تلفرا أمو أما تأي برغانا ما تأي سيفيسي تفتتا أنا ما قبا أمت أنا أبا مرتيتي من قد دولالي أبا مجتيتي اللي أتمو المكية صدا للي صدان صدادا أمو أنا كصداتي تسلالو أكا إلماتي تسلالا واني تبالي ستيف ديفا مقافتها دا مناكيتي بروفا مواد إلماني كيتي إن بيتا قوسا سيلي بكسين دفتيلي ماتي سيلي بيتا أكامرا وامرا هم بيتا تنكس مقابتا وانا قوتو هذا مناكي ديفا مقافتها ديفا مقافتشوك أفو سونتاني بالبلتي في فوتي فيدي سوق أجيسيتي دابا مرمانا بيتاف جارتي تيتي انت لبريد دوتنا وانا سي فكاتو ميلاد سيكو فامينا مرا اتهوى نهو التوينا ورسلا قصات ورسلا أبات ورسلا أبولياني السمانيتو ما لاغوتا ديفا مغافتي بالبلتي في فوتي سوق فيدي دابا مرما بيتاف انت لبريد دوتي تناف أكاسي فيتاتن boru ganama ta'ee saafaa irra galgala irratti ta'ee sa'aatii isin mijaa'etti deemtanii suuqa geessitee daaba mormaa tokko bittee fi dhiifama gaafatteeni viidiyoo bareedaa tokko waliin waraabdanii gadhiiftanii sanbooda mana galtanii laayivii waliin seentan kookii waan an jedheen hin dittu ati yoo waan kana fudhatta kiyya fudhatte waan jaasin addargani yaa muyattiin tama dura illee isin yeroo isin jirtu illee dhuftu waan ta'eef kun yoo rakkoon qabu ani fudhadheen jedha waan isin naan jetten. Ulfaadhu galatoome rabbi si haa kabaju kabajamii. Hayyee mubaarak. Kuma lama ta'uu hin qabu, kuma shan ta'uu hin qabu, kuma sadi ta'uu hin qabu, 500 ta'uu hin qabu suuqa waliin fiddee deemtanii indaaqimaachuu 300 diraam liyoon ይችላል 200 diraam liyoon ይችላል 500 diraam liyoon ይችላል waan isin jaalatte boru godhii fi gammachiisi viidiyoo bareedaa waraabadhaa gadi dhiifadhaa boramootu laabii seenaa waliin achirra isin arginaa kookii endeet no taan suuta dubbanna eneenna Tayyette boka. muree rakkoon qabu garuu dhiifa malee taati bor jette tanatti yaani ji'a tokko booda malee bahuu hin danda'u ji'aan booda jechuudha yaani bultii 25 booda. Madaamin teessina yamtii miree sa'a takkaaf sa'a lamaaf yoo gadi baate. Laana jechuun naayyamu naayyamti garuu fagoon jira waan ta'eef natti hin tolu. Ana budaabiin jira akka faggaatu warras keessa jiran hin beekani. Ani bultii 25 booda Okay. Kiyya Abu Dhabi dhaquu dandeettaati? Yoo akkasii taate. Maal jetta? Abu Dhabi dhaquu dandeettaa? Maaltu na dhooggare ana Abu Dhabi dhaquu na dhoogu hin jiru. Lakki jechuun sitti tola dhaquun sirraan fagaatu feenee dhaquu maal wanni dhaquu rakkoon qabu. Konkolaataan hin jira konkolaataan hin deema. Okay, erga konkolaataan jiraatee sa'aatii inni dhufetti waan amma mubaarak jedhe kana qabatee haa dhufu dhiisira madaan nuti hin galchina. Waan amma jedhe kana qabatee haa dhufu waan mubaarak jedhe kana waliin gabbaatanii sa'a takkaaf waan qabatee dhufe viidiyoo takka waliin leedanii atillee qalbii takkaan kiyyaa teettee guddaa isiilleen dalagaa ofii geeffattee wal bira haa dhuftu karaa kanaa yoo itti deemne bareeda mataan itoo ofti qabbuunee keessaan waan jiru haasoo inni bareeda fakkaate muufee maal jedhe. Maashaallah dha wallaa waan bareeda wanni barbaannu kana sheexaanni jidduu seenuun namni walirraa wannochuun gaarii miti sii galee. Kiyyaa yoo dandeette sa'aatii misaa irratti naannoo isiin jirtu dhaqiiti achumaan isiillee sitti gadi haa baatuuti abraachuu misaa minaan isiin dhufuu hin dandeette namuu beekaa dubbiidhaaf isaati malee bakka dhufuu hin dandeette isin argite maal bakka hojii isin jirtu argite ijoollee bira jirti waan ta'eef bakka hojii hin jirtu dhufuu hin dandeessi iyyuu argite Abu Dhabii illee hin jirtu kana waan ta'eef waan jiru dhugaa eega dubbii kennatti dhugaa jirtu akkasitti turraa baaftanii bareeda garuu oomisha bakka hojii hin jirtu maanu sobde. Laalaan takka nama supheen beeku jireenya kiyyaarratti wallahi Abu Dhaabiin jiraan bakka hojiin jiru.
Amma mana madaamii jirta mee viidiyoon nu mul'isa mana madaamii keessa ga'e. Wallahi bakka jira. Manni madaamiin beesaa godhi mana madaamii nu agarsiisa. Kookii mana madaamii nu agarsiisa hin beekaa mana madaamii nyaata. Anillee hin beeku. Kilaasii keessa jira bakka gadi bu'aam sa'aatii ribaati. Mee kilaasii achi qabi hin beeksisi. Kilaasii mana madaamii hin beeksisi. Mee kilaasii machi qabi. Ani hin beeka kilaasii mayyuu caalfame nu agarsiisa. Sinyaaloo sinyaaloo. Isin himee bultii 25 booda ta'e rakkoon qabu. Kan mu'amaa jechuun yaani bakka miidiyaa kana eegamu fixan taane inaasuudhaan iyyuu. Garuu agas kiyyaa dandeettee meeshaa kookee akka wal jaalatan hin beeka. Qalbii himisi dandeetti. Miinatti mirabbuma keetii dhimma dandeettaa gin. Inni illee ganda keessaa deddeematu jechaadha akkasanii. Yaa hin ta'u Amma kookee wallahi. jambareedhaan amma gixxeen ga'ee jira. Hin deemu coominni kana booda dhalaa wajjin argitu godhe. Ani hin beekaa. Bakka amma akkas godhe. Mubarak. Dhumate godhe dhumate kookii amma waan akkasii dhiisii. Abboon baadii yoo ta'e hakiif. Ayyee shi bakka maashaallah jechuun dubbiin. Akka godhe ishii kookii bakka boru nagee maatii hin fayyadu. Bakka boru akkas gochuu barbaanna maaliifi guyyaa ajaa'ibaa dabarsaa boru waliin. Kiyyaa kana booda qilleensi jidduu keessan akka hin seenne. Ishii. Anu rakkoo takka hin qabu maaliif amma isin dhugumaan yoo achi jiraatte ana budaabii deemuu hin danda'a. Inni dhufa jetteerti kun bakka boru wal argitan. Guyyaa digdamii shaniin booda dhaabte ban. No amma jette ban dhumarteera bakka hin dhufti boru. Guyyaa 25 booda itti saa kookii. Boru jette boruun dhufette. Inde? Yoo na hayyamte dhufa rakkoon qabu boruu na hayyamte. Waatu mana jira koi. Waatu mana jira. Akka isiin boru dhuftu hin barbaanne. A'uudhu billah. Wallahi waan akkasii takka hin jiru dhabbe. Nagee baxawaatiiji. Baxawaatiiji akka wannoo taaksii isatu kafala bakka yalla. Wallahi waan takka hin jiran bai rabbi qabe. Mata dhiftan nagamaa fi. Qoflaa jiran Xumurreera bakka xumurree jira boru akkasii wal argaa kiyyaadha yookaan dhayxee fuudhuu yookaan taaksii erguu fi ati wannoo godhe bakka boru waan san godha. Okay? Jaaladha waan isin jettan rakkoon qabu. Muti atummaa yoo qabataa jiraatte malee intalli baalee waan akkasiin beektu. Yoo baalee lijoota koo araadaa naachuu shamarri baalee dhiira kenna 10 taati takkattiin. Miira guutuun nagara aragaallu yemmaa ara guutuun nagara aragu. Nu sagateen dhiira baaleeti malee shamarri baalee araadaadha baate. Waan akkanaa kanan hin safatan. Kookii hin dogongore? Akkasi hin goona jennaan hin godhanii hin goonu jennaan hin godhan bakka akkasi. Shartatti jedhe waan san godhuu diduu fi mee godhuu haadhii sun argina yoo duula addunyaa kana. Rakkooti jiru tokkos godhakka. Yoo duula addunyaa kana tokkoffaa duula ittiin banin. Ani saat dubbadhu salaam alaikum. Baaliyyoo galchee Waalaikum salaam maafuudha. Dubbadha bakka kookii inni ganaa nyaalee. Biyya galatoomii. Hin taphannaye. Baaliyyoo golchi cinqame amma wanni duufaa sitti sanuu wanni duufutti. Baaliyyoo eessa jedhu. Ati nuti dhufuuf wal deebi'ee arsamaa okeedii qabdu warra. Nani balleessaa baaliyyoo nagaadhuma kaati maal nyaattee adda. Kun abaaboo darbu jira bar wal argisi. Kan jiru koo. Inni invaayitiin si ergaa jira koo qabataan jirtu si ergeera koo. Scroll godhi bayi deebi yookaan. Yallaa bayi deebi wallahi beeka qabataan jira si ergee jira. Alhamdulillah amma gammanni jirra jeefa. Beekee ofirraa deebisaara hin argaa beekee tumaan ofirraa deebisaara waan dhagaa jiraati. Wanni shiroo wanni wayii dhugaa raabishii wayii dhugaa jira. Koyi wallahi baali beetaa jechuun yeroo baay'ee gaafa ilee nuyi waloole antii namni araaramee gaafa wanni yaadatan gaafa manni sun mana eenyu dimaa buusaa yaadatan sun wanni iyyuu miti gaa buusaadha sun wanni kanaa miti si gale. Mana fattum isaa baaliyyoo bar baaliyyoon kun wallahi barre kayri dalagataa bar inni
Nama walda beeku makkanoo. Maafuuzaadhaaf si yoo wal fuudhamu. Maali? والله بالله قلتي لي دمي شني قاعدين تنتول قلتي لي دمي شني Habibti anaat no. Dhageeffadhu. Maafuuzaadhaaf. Wanni qabdame. Makiinaa qabdame. لا لا ما فودو فون بربادين والله دو فون بربادين قلتي لي دمي شني بودي فيديو عجائب هاتيني دلاين كور بوهالا جان بودا دبي بحارات La dhaggeeffadhu kookeetii dhaggeeffadhu sittiin hima lubbuu. Yoo si hayyamte yoo si hin hayyamin ammoo nuutu dhufa. Anaa fi kiyya waliin sitti dhufna. Okay? Yoo si hayyamte ati dhufa. Yoo si hin hayyamin nuutu dhufa. Si jedhee maali si jedhu? Maafu ani xiqqoo si naannatti barbaada. Gabrummaa jalatti Nazaannatii maali? Sila warra jala jirtan hundumti keessan nagaa waan isin haasa'eetama kana viidiyoo kana kutaatii poosti godha. Garbummaa jala turte? Garbummaa jala turte? miyuutii qabattanii Dhagaartanii baadiyyaa waan isin jira. Isi kiyyaati jedhan laalini namni gisee Maafuuzaadhi jidduu jala lamaan isin maal isin jedhe beeta? Atillee akkas jechuun hin qabdu kookiyyee wallaahi turuu miti maal beeta? Garbummaa jala ture garbummaa jala deemuun barbaadu jechuunis eessa dha'ee isii madeesse eessa si dha'ee si lollee beeka guyyaa tokko jedhee ija keessa ilaalee beeka maal jechuu barbaaddeeti? Laayii bijeentee suuraa arrabsaan jirtu obbo osoo kiyyaa bira jettee rabbii firiidamiin akka kiyyaan jira. Malee tujuun kun kan jiga yang orang kena berkut. Mana meramai application macam juga berbeda. Mubarak wale oleh bisa. Bagai nak kita untuk kita. Namni kuma toko di bila macam kan ajar tadi. Gabu makai satu lagi cuci. Bagai nak kita ni. Okay, aku tak kan gabu. Simbe ku nambe itu cuci. Gabu dah makai kakak pembar baru. Ada mana David tadi berdengkar di jati guys terta. Koki jangan kau lihat kan nangga fatina wai isi mereka gafat dah jati ada lek kasih mereka itu. Ofiyammo anda sini tadi mau. Fatina mau ada dalam lama nih mereka nas lekam. Tadi siya kinamni gisee mina keessa gadu Omar woman itu Koki. Auzu billahi min syaitan ya bu. Ya syaitan Franara. Muta talibat. Wallahi billahi muta talibat bau ko syaitan. Mali bi. Umman. Abad baru berterapiri balik. Onni syaitan ya bu. Syaitan muta talibat. Mali bi tama kiyalen inaare male si jalata. Sigale. Wallahi mali bi ta. Namni nama jalatu daltu mana fidate suku musawari malkam tidak tahor tu ta tol tu ta arda kiri situl tu ta ilmu kudan side tu siata tu sinjere rabibi. Mea maborgo ni sargi barida. Kade mutade malkam sukuma zaman onadlek. Okay? Koi. Sif jede bar harmalan gaben arab sara sif jede arab samara ko so beti. Ada mok no. Betat an sabab kan kewa megta ture. Koki Jam amma lady mi de chuar malditi sabab kan ke text wali bar istala taftin arab sutusan lor ke on lor kai. La dhaggeeffadhu kookeetii waan sin jedhu akkuma namni isin lameen kana waliin jaalatu jirutti namni isin lameen kana waliin jibbuus jira siigalee miidiyaa kanarraa jechuu kanaafuu kalaas dhiisiitii keessaan haasoyin lafatti haasoyin bakka waa'ee miidiyaarraa dhiisi miidiyaarratti manguddumaallee kalaas amma mubaarak faan dubbataniif kanuma raggabaabsi. Eegata dubbatamee ani ilama fuudha geeffadhu lubbaana walalleen dubbanne. Ani provide kiya kagura jebadef wambra gadabra. Ega si umman media kunin betam tire isa tu gatene akas kote dani video dalagan koni ko. Sanarat osojar akas jedani hasa anggabehe jera dufani commenting koki jedani ni nama je. Himbe kunani koki tami wanki yana gafat damale wayu koki nanggafatin aja. Warna kali senjal jertan nama jera nam mau koi kayesa. Andu badera gabbe waisa hindubban. Namni gadda Aina terdu kaba. Aina saya bagai dasar ni mereka nilai oswalla le, mana timpa kau oswal ni beku. Foto profile kerja video ki free beti kau edisi an.
eegasi maal jedhe gabbahee ani isimayyuu hin beeku maal yaadeeti maal barbaadeeti waan barbaadu wayii waan sammuu keessaa qabu wayii jiraanan akkas jedheen ani isimayyuu hin beeku jedhe ijoolleen kookii fidii jaartii ta'e jaartiin qabaa isintu na fuudhee jedhe wakkate. Eegi jarri sittiin fuudhin anillee sin beeku dhiisiin jedhe maal balleessimee ana bakkana balleessaa qaba hin qabu amma qaasaa dhooni kakaasee waa'ee kiyya ajandaa kanarraa ta'uu barbaade isa. Yaa amma dhiisi bakka isheeti dhiisati beeyi Kanaafuu san sun osoo sun akkasii jiru osoo hangaddarra jiru dhaltuu mana fidate daraatii ofirra ciibsatee gara nan gara sissuumaa jechuudha. Yoo kabaja ofiin qabaatiin naannoo giddeetaa kabajaa isaa godhuu qabaa. Wanni dabar maafuusa laayibii inni illee bar laayibii ramyatti wayii fide malee akkanumaa fide bar wanni dhaaf hin finne. Abbaa qofatu kabajaa ofii godhe beera eemaraati ka bakka. Dhiisati dubartii namaallee hin arrabsini dhiisi. Amma dhaggeeffadhammaa Kanaafuu malkaan ajandaa Indaasaa maana tu ilaslaa. Isin dhufa marra lammaffaa mootu kootii duraan san ta'ee isin dhufa kan namni takka dhageenye jechuudha. Mukarra teettan guutuun keessa warra ajandaa na godhatta. Midra buustii ullaa ማለት ነው. Adlama takka dhagaus nama takkan sodaadhus na beektan anta miduraanii san hadhallee taana eenyuunu jechuudha. Isinii galee eenyuunu. dhiisi amma dhiisi bannaa dhiisi kookii dhiisi kookii shaa dhiisi bannaa dhiisi nam takkaan waan jenne afaanuma duraanii adawuma duraanii si wayyaa dhiisi wallaahi. Jiru amma achi adabni wayitu hin jiru. Abbaan of kabaja abbaan of hin kabajin dammoo dirqama kabajaa nama kabajuu dirqama hin qabu. Sila ani kan jedhu sila wannummaa kana mara adda isin akkana isin fageesse maal kiyyaa marra si jaalataa bar amma soo kiyyaa mee ol deebi'a. isaan lachuutu wal jaalata yaa kee amma ijuma miidiyaa kanaatu uummata wal afaan fidi bismillah rahmaan rahim du'aa itti godhi baaliyyoo. Du'aa takkatti itti darbuufi. Wayi dhuuf hin jenne. Du'aa hin jee wallahi ijji namaa barbuudaa namatti taati yaa wallahi laazim. Sila maal wayii kaata afaaniin xinnaa joomuna. Namni gammaa waan dhuufuse yaarjoo. Yaa warri tokko akkasa. Wallahi gaa'es nama meeqa Wallahi badhugumaa baaliyyoo wallahi ijji namaa barbuudaa namatti taati. Hinde hai ijoolluma. Maafu ijji namaa wayitu hin jirtu habiibti maafi ija namaa wayii abbaan ofii guddaa ofitti ta'a malee iji namaa wayitu hin jirtu nan barbaadu isan barbaadu haa dhageeffatu ijara jirtaami nan barbaadu isin barbaadu tafeeti waliin jiraadhu. Qaama si dabalee. Kami hewwata zamani onalla kabibi sin barbaadu sin beeku nan beektu maqaa kiyyan dhahin footoo kiyyoo jala kaasii footoo kiyyoo ni fayyadamtuuf iyyuu maqaa kiyyan dhahin maqaa kennamu. Dhiisi bannaa akkasii jedhanii. Laa nuti kana dhaggeeffachuuf hin dhufne barra kookii. Wallahi maqaa kiyyan kaasii laa adda malee maqaa kiyyan kaasii amma kabajaan haasaa raamti amma kabajaan haasofnaa booddoo waan biraatiin haasofna makiyyan kaasiin gassiisa akkanatti maqaa kiyya. Jireenya kan kun jiraachuu barbaada. Lamaananyaa waan amma keessaa na dubbisi ishee. Coominni isaa re'een isaa jilba gootu ko Ameerikaa kana jira isin akka jetteennaan laayikii kennaa bante. Ofii dhufuu eddaa nyaataa kootu. Bar namni bar jaarama diigaa namaa malee jaarama namaan fadhanii. Maa naafsi maal toddaan baase kana malee maafuusa. Maal jettee maal toddaan. Ani amma gurbaan hafeetti addaan dubaa isaan kiseen harka akka coggaaraanti na balbalala. Okay, bye habibi yimmachik. Malkaam itti daar zaman gangalchi deemiti beera jaarsa raaduu eefi harmallaa jaartii jaarsa hiigatteetiin hin biyyaaslu. Yaa kii waan akkanaa naaseen kookeetiin nuti kana dhaggeeffatuuf biqilaa ta'an jirru jedhe. Ati wama hundaafuu anillee na dubbisii yaani akka haaranii mukan darban jaan siigalee Oromoon akkas jetti. Dhiisi arrabaa filkeenu wal aadaa filmoo wal jala deemti dindippee dhoftu dhaggeeffateeti miggadalii seena gadalii adabatee gattaa abooddee ofiisaatiyyuu. Saate adabatte seetu jira ishee. Wanni godhe wallaa inni durba biraatu haga gaafaati walii deebisuusi wala durba takkan tuttuqu. Harkin waan hawaasa siisee. Tuttuqu taaka kaleef deengaddaati manatti hin galee
arraabu sunu. Sorry. La ilaha. Hinarraa Sorry, kana Habibi, sorry. And dubartii dayyuu saamti, by the way. I am queen. Okay? Dayyuu saamti. dhiisi warnaa dhiisi maaf waan asin jedhe dhiisi warni kookishaati dhiisi warnaa. Eessatti yoo kabajeen jiraadha. Eessattuu waan hafisan to'aba malee bakka biree addaraddara. Bakka biree never ever. Okay, never. Na beekta dammoo san. Sitti namu na beekta. Kookii dhiisi waan biraa amma waan biraa seejee dhiisi. Innaa kootu fayyee nama blookiidhaan si dabarsa mana kiyya amma malee na jalallee akkan dhufne argaa kan geetuun fedhu si camma. Kootu fidii modereetara hiyyeellee fallega. Maanna. Dhiisi modereetarraa fuudhi nama na dhiisi maaltaa jira. Kookii wallaahi laziimsa buloo gootee beeke akka walitti naar waan akkanaa dhiisi waan dabbaraa ishee. Dhiisi bolloo kenni dhiisi modereetarraa fuudhi dhiisi warnaa birraa dhaabbatanii. Praktikalee saasaa turte, okay? Yoo barbaadamu akka anaa soo barbaadamu ta'u waan baay'ee haasaa laal. Siigalee akka anaa soo yoo feete waan baay'ee haasaa. Gaafa anas salphataaf salphata waliin. kookii akki jennee bar callisiisii jedhu jira lubbuu. Callisiisii waan biraatti taphadhuuti. Kalee yaani. Aboo bakka maabuusa antin arge bakka boos na waraana mana cuftaa waliin haasofna. Keessaan Waan haasofna. kanaa soo maaf waan xiqqaa maqaa sanatti gaazina anaa ila dhaggeeffadhu anaaf inni nama du'e. Inni anaaf nama du'e kalas. Dhaggeeffadhu Waa isa keessaa osuma addaan baataniihu jechuun oduma addaan baataniihu kaleessa nama wal jaalataa turtan haadha manaa abbaa manaati. Siigalee yaanii hin jiraa miti odoo dabeellee namni kabajaan adda ba'a malee. Dhiisi orgalchi manna orgalchi. Wallolee walarrabsee ajandaa wal godhatee. Mana kee banattee waan raggattee maaltu dhufaa biibi? Mintu nama ta'uun raggattee. Laa inillee sirraggatooti illee hin raggatiin. Yoo bishaanii fi midhaan keessan dhumate qofa kan namni adda bahu. Yaani akkanaafuu waan badaan afaan keessan keessaa hin bahin. Ankanuma akka obboleetti akkasii dhaama. Yoo bishaanii fi midhaan keessan addaan dhumate qofa adda baatan malee namni dhiisi siin jeef namni itti deebii siin jeef wanni godhamu hin jiru. Ilmi namaa sababa nama. Kanaafuu waan badaan arraba keessan keessaa hin bahin isin lachuutu. Kookii yoo wal dhageenye jechuudha. Siigalee? Angasa waan isa waliin qabu walumaa galatti isaanillee nan beekina isallee anaan hin beekina warri duraaniin ija babaasee turtan dhayxaniitti heerumuu hin dandeettan mirga guutuu qabdan jechuudha. Isaaf jettanii wanni galabbaxxanii na raggaxxaniif hin jiru ishee ni galee isaaf jettanii wanni na raggaxxaniif hin jiru mucaa keessanis ni galee. Namni fooloo dhaggeeffadhu lubbuu fooloo ittiin barbaaddachuudhaaf waan ati dhaggeeffadhu laal odoo ati namni sin beekne ta'e namni footoo ta'etu laxxafee ajandaan godhatu. Namni laayikii fi fooloo barbaaduuf ajandaa sin godhatu. Siigalee jira akkana waan ta'eef atuu ajandaan ta'iniif sin jechuu jira baran amma callisii okay. Innaa yoo callisan bareedaadha waan hundaa laalfee yoo rabbiin walitti sin deebise walitti deebitan. Rabbi yoo adda isin baasanne nagahaan kaleessa jaarsaa jaarti. Okay? Yoo ammoo addaan baatan obboleeyyan haalii nagayaati. Garuu hamtuun namaa afaanii bahuun bareedaa miti. Siigalee lubbuu kanaafuu waan badaa hin dubbatin uummata akka hin dubbatinii fi ajandaallee namaaf hin ta'in. Kan footoo kee gad deebisee sirraa haasa'e ammoo kuni fooloo barbaaddachuu fi laayikii ittiin argachuufi. Kanaafuu dhiisaatiin ni haasofna ishii keessaa wal dubbifna naafeeti. Maafuu zaa'usati nurraa wallaa akka keessanitti harka haatumuu barbaadanii warri tafiituun beene tanamaatiif tanamaa dhaggeeffata. Teessanuun beetan deemaa jireenya keessan tolfadhaa jireenya namaa laaquudhaaf girrisaan girrik jedhee kaan wallaa baay'ee nama garramtanii bara. Waan kan jedhu ani warri giiftara kaayyara teettanii laayikii gootanii leebilii 34 leebilii 20 qabatanii muudii qabatan. Mindannoo mujattii tanarraa dhimma maalii qabdan isin? Mindannoo leebilii 30 qabaatee 10 qabaatee wanni ati wanni mujjara lama addaan baaftan jiru wallaahi akkana isinitti himaa waan. Oduu gaara isinitti mujjarri lamaa walitti deebi'an. Akkanumaan ayyara teettanii hin cabacabinaa utuu. Zimma bulaa nama waan akkanaa dhiisaa. Mana kana di daun je. Di si koi kia. Mantu berbeda koi koki. Lagi kia lagi fat.
kiyyaa waan maal itti ta'uu barbaadde oduma isiin ta'uu barbaaddu maal inni wallaahi yoo karatu maraatii gadhiisa yoo kasatu maraatii gadhiisa kun gurra si haa buutu anan dhalanne ji'a sagalitti Atas kararai. na eegi waan asii godhu Ji'a sagalitti miti kudhanitti ol dhalatte I don't care about okay. okay Angkoo kita kenyal ke Sundamo. anaan gaafillee qabattee boolla buutees anaan illee qabattee boolla si buusaa boolla si buusa na eegi horii wanni asfarraatu hin jiru mujattii gabbuu jedhe nasfararra inni atas fararra inni ziyyaaloo nama qabdi sii galee waan akkanaa kana nasfararra hin kiyyaa nama boolla si buusaa maali zimbiloo nama taraa hin qabne nama hin qabne si fakkaatti no waan akkanaa kana dhaabe buleessa kiyyaa waan akkanaa kana sirraallee hin fudhadhu wallaahi dajim jazbummaadha malee araadummallee miti horii asiif dubbataa irraa maal taasisan boollamaa buuftamaa maa isin obboleessa hin qabdu qalbii akkanaa kana dhiisaa kan dabbara ati nama guddaa taatee waan akkanaan dubbatin kiyyaa maaliif boolla buuftamaa maal goota eessa isii beekta sida wayii liibiyaa jirtee osoo darbiyaa jirtee bakka muka hudduu ol oofan waan akkanaa dhiisaa kan dabbara jechuun noo gara gurumnaa illee deemnetan waan akkanaa kana mujattii irratti hin deeminiin kana booda dhaabe horiyaa sillee hin fayyadu jechuun namni nama qaba rabboo maal taate kama isii arrabsu kanatti borsi gara galaa boolla si buusaa nama waan akkanaadhaa beekii xuruu sirraallee hin bareedu amma qaata sii kadhannaa jechuun jecha akkasiisan namutti deebitee hin jedhin siifillee xuruu miti wallaahi xuruu miti koo keetillee dhiisedi waan akkanaa isin lachuu keessaan waan jaarsaaf jaartii kana rabbuma quba qaba sii galee atillee dhiisii maqaa isaan dhahinii suutuma keessaa walitti dawwalaatiniin waliin fixadhaa bannaata. Maqaan yoo fi dhahaa rabar tana qasa bannaate tana qasa uneen atas fararranyam. Okay. Ana kara kabajaati yoo dhufte malee kara sodaatiif kara xiqqaatiin dhufnan bannaate xifii siin xifii kudhan deemaan xifii kudhan. Okay. Kara nama as fararra'uutii fi kara wannaatiin dhufnan yoo kabaja malee never. Sandamona beektaa sirriitti. Piraankii miti anoo wala akka isaa ture gaa'eeti. Dubbiin keessi fagoo mara. Armalloonni si jala deemte si cabdutu yoo si awwaaxaatetti muddi deemitti miixiiqiidhaan dammoo ennoo akka caaluun lalla. Waliin emaraatii kana gaya jira anaaf si luun Kookee nama rafu ni rafa jeeniin baalubuun amaanaa gisee irraa baate na dubbisi shi garuu waan badan takka seefaan hin beeyin dubbu allaalle na dubbisi keessaan baaliyyoo yalla ka jiru wal harka nagiyaa Ego nama kenna yoo galchi ayyee shi bakka wali bakka ayyee wali bakka never. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam tullah barakaatu. Abbo kawanni sima nama kawanni sima qabna maal jetta waan kana irratti abbo qaada jala si argaa bara. Ani islaaman guddoo bareedduu argadhee bakka baaliyoonni fita dubbii tana jedhee yaadaa ture aaraarte jennaan xuut gootee beektee dubbiin na dhibde. Barri jarattiin baraate ani bari intini haataatu bi baran. Ana kana maa wanni osoo hin ta'in barra. Ani kiyyaallee jechuudha fataa jedhee wannaa jedhu barbaadeetiin si galee. Chigiriin kiyyaallee maali beektaa? Kiyyaallee mujattiin jaalata. Wallaahi bar mujattiin jaalata. Mujattiillee mujaan jaalatti. Garuu wanni jidduu namaan jiru wanni si aarse waan san bichaadha kan inni mujattii kote ta'ee baay'ee san bichaadha. Mujattii nama sa'a kana bira dhayti mujaa sa'a kana akka jaalattuuf. Maaliifi wal jaalatan jechuun maaliif darattii san argaa? Galee wallaahi lazii makaram takka tokko barbaadu darattii san mujattiin dhugaa qabdi. Chastii san eenyutu kookii malee sitootaa kookiiti kun kiyyaati balleessaa guddaa qabda. Dhugaa sitti maana akka nama tokko balleessaa guddaa qabda. Nama takka tuyyisuun qabdu. Si galee hoo isa boonaan dhufe. Kanaafuu jechuudha. Anillee wayiin jedha amma yaadana fakkaatan jedha kilaashaa fi kilaashii wal bira kaanii beekta kamtu jabaa keessaa waliin lachuu kilaashii beekte lachuu maqaan isaanii tokko sibiila jabaadha. Kabiraa kiyyaas bira kaayetan lamaan keessaa akka fudhadhu qabu yoo bakka takka fudhadhu na jette fudhadhaa jedhee itti gajjire yaan maaliif bakka takka fudhattaa mitiiti kilaashii lamaanuu kilaashii wal biraa tokko keessaa fudhadhu yaani lakki kun lachuu kilaashii bara keessaa fudhadhu qabu jedhe. Gurballeen kilaashiidha mucattilleen kilaashiidha kilaashiin lamaan immoo amma nuu rakkisan malee ofii sila akkana wal tuffatu hin qabanii turan maali jennaan gurballeen jabaadha isillee jabduudha
Amma gideetu tokko beektaa wanni wal fakkaatu walitti dabalamuun akkana nama rakkisa laala. Amma sila amma otoo xiqqoo isiin kilaashii ta'uu baattee sila xiqqoo shugguxii taate kilaashii irra humna qaba jennee sila itti harkisna. Amma jarri lachuu kilaashii taane nuti walitti harkisa amma jarri wal dheessuu jiranii akka haala addunyaatitti immoo seera miidiyaa kana gubbatti jecha awwaal atitti takka tabaaliyyoon jedhe sun sirriidha. Jechi baaliyyoon jedhe sun araara miidiyaa gubbaa fixanii kalafarratti immoo jarru walii fixanii jarru walitti dhufanii rakkoon qabu sila haala tokkotu jira immoo yoo wanni kun piraankii ta'ee atingis gaarii miti piraankii taanani. Abbo never anu wallahi akka ishee ture ane dubbii reeftan ardaannaa baate malee wallahi guyyaa irraa akka ishee ture kan dheengadda irraa yoo akka ishee ture. Garuu yoo piraankii ta'e fokkata garuu yoo immoo dhugaa ta'e tokko kiyya irraa waan amma dhaga'e. Jechi isin jettillee silaa jecha wal sattaruu wal dhoysuu qaban tokko zaahira himteerti sanirratti badiin qaba jedhee kenne badii dhiifama gaafate. Eega dhiifama gaafate dubartiin takka immoo leenca kan keelaa argite leenca kan keelaa arga kookii koo leenca ijaarsi kuni jabaadha. Faateen dhugama argitee dhuftee tiraraati ati garuuf isaan dura sintuu argee situyyuu qabatee situ beeka leenci kee kana qilleensatti naqini yoo dhugama piraankiin ta'e rakkoon jiraate eegani dhiifama jedhee. Akkuma reefu baaliyoon eenyu mubaarakfaa jaansanii nam tokko lama iyyuu sigaa miidiyaa kanatti waan takka wanni isin argattanis hin jiru miidiyaallee guddifachuun faayidiin qabu qilleensa walitti hin naqinaati kara duubatiin jaarsa kan gadi indiseen kiyyaan bareeda kiyyaan gurbaan bareeda atillee bareedduudha isin lachuu ijoollee kabajaa qabdu miidiyaa kanarratti yoo waa hedduu barachuu barbaada fakkeenya namni foloo haga fedhe foloo guddaa qaba haadha faatee fi mubaarakii fi aslee caalaa namni foloo qaba jedhee yaadu hin jiru turbaa foloon jaraa sun amma saba ittiin gargaaru jiran malee ofiifuyyuu waan baay'ee itti fayyadaman jiran nama garuu ittiin gargaaraa jiranii nama itti sagalee taa'anii jiran. Sokee yoo bor foloo guddifanne isin gargaarraa isin bira dhaabbannettanii nuuf nu jajjabeessuu fi foloo keessan baay'ifatu deemtani omaa nu rabbuma qabna rakkoon hin jiru jarruu ni geetti. Waa'ee qo'e ni dhiifama waa'ee foloo maaltu fide ammas bira. Yoo piraankii ta'e jedhe yoo piraankii ta'e nama nu piraankii namni jireenya ofiitiin yaani jireenya ofii keessatti piraankiin akkanaan jira. Piraank tokko yoo guyyaa tokko ta'e piraankiin ni bareeda. Meebi jechuun jechumaaf sin jedhu yooma ta'e iyyuu garuu piraankiin namni torbii tokko kan ammoo iyyuu wanna tokko gootu piraank waliin godhu. Maaliifi anaafinni abbaa warraatii fi haadha manaati bor ilmu argan waan kana waraabameeti ni miidiyaa kana gubbattaaf yuutuubii feesbuukiin wanni takkatti viidiyoo kenna qofa. Me wallahi prank me wallahi prank mti wallahi billahi prank mti wallahi okay wallahi prank ege wallahi billahi jette prank ege ntaini look ege prank ntaini ilmina mala alkokiti no gwasima ilmina ma walibuwa warri facciisa shaytani eddo namane sena immo dhiirri tokko argitee egaa tijaartii isaa taate sila dhalaan biraa dhufte argitee mana keesseenuu sun dogoggora guddaadha namni hundi kanuma jedha yakka tokkoffaa mana namatti diigaa mana namatti xiqqeessaa isin lama walitti buusaa ati katti fiidee baattee dhugaadha wanni sun waan fakkaatu waan nama jibbisiisu waan namallee argitee ulfaatu garuu eega inni waan sanirraa badiin kiyya jedhee inni dhaabbate laal baaliyyoo qofarratti iyyuu dubbii isaa fudhattee araaramtanii mana keessan jijjiiratuu dandeessan mawaasii maa dhagala jireenya ijaarachuun ni ulfaataa diiguun laafa diiguun yeroo hunda laafata ijaarachuun garuu baay'ee jabaata. Isin ijoollee biyyaati ijoollee gan takkaati warratti walitti isin beekaa warri keessa walitti dhiyaataa ammas immoo ijoollee wal duukaa deemtan babbareedduuwwan qashtiiwwan atillee akkanumatti fiidee boodoon taane tiyyaa mana kee dhufte saniif jettee fiidee hin bayini akka bula abbaan gaaguraa ari'ee baasa ati abbaa gaaguraati ariitee baasuu dandeessaa deebitee argitee guutummaa tanaan dura qabdu caalaa agarsiisuu qabda abbaa mana keetii kabajjitee ulfeessitee akkuma inni dhiifumsi gaasanti karaa mana keetii galuu qabda kokiyyee kabajamaan ammas jechoota amma innis jecha badaa isin darbatutti hin jiru atis baduu dubbatutti hin jirtu garuu haalli amma isin itti dubbattan kun haala piraankii natti fakkaata namni tokko amma hedduun amanu dhugaa dubbatuuf kanaaf yoo dhugaa taate laal jireenyi namaa kana nam tokko namaan sirreessu waa simaati dhagaye kokki yoo waan feete ol utaaltee gad utaaltee jette laal ilmi dhiiraa kun waa balleessa dogoggoraa namni akka dhiiraa waa balleessu hin jiru dubartiin daftee waan balleessitu yoo balleessi dubartiin as hin deebitu. Amma kiyyaanii balleessaa qabeessan irratti badii kooti jedhee fudhateera laal sunuyyuu maal jechuun mana ofii diiguun barbaadu sin adda ba'uun fedhu jecha kunuyyuu kabajaadha dhiirri hagana waaruu kenna karaa qabna ati qabbaneessi ijoollee mojjaa softu hiriyoota kee as gubbatti sii gorsan tana qabadduuti kiyyaa kooti wajjin araarame akkanuma siin jedha waan biraa guddaan dubbadhu
jireenyatti hin taphatina ijoollee tana jireenyi baay'ee ulfaata. Manni laafaa miti. Kabajaa walii kennuun wal ulfeessuun baay'ee bu'aa guddaa qaba jedheetiin amana. Akkuma jedhe san innis qaaliidha atillee qaaliidha isin lamaan iddoo seenii immoo dubbachuun namatti ulfaata. Kana jedha baalii walitti uffata. Yaa sabboona kan dhufe sabboona. Baay'ee galatoome wallahi an dhugaa dubbachuudha fi miyuutira jirti isiin dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun amparaankii see agarraa fi kalillee ilaalaa ture. Wanta kana ilma namaati irratti piraankii miti dhugaa yoo ta'e ka isinii gammadu jira ka isinitti na'u jira. Kaleessa mana akkasii dhaqee kaleessa mana akkana dhayitti addaan ba'anii namaan jedhadhamu. Isumaayyuu waan hin barbaanneef akka kiyyatti amma booda. Wallahi kiyyallee ta'e atillee anaaf nama kabajaati. Akkuma baaliyyoon jedhee isin kadhataa jiru warri asirra jiru ka isinitti kolfu jira ka isin immoo gammadu jira. Siigalee sa'aatii kanarraa waan akkanaa sirra arguun barbaadu waan badallee akka jettuun barbaadu yoo inni si miidhee akka nama tokkootti yoo illee seenuu baanne nama wajjin biyya tokko keessa jiru nama qorii tokkorraa wajjin nyaateen hundi. Amma boodaatis akka waa jettuun barbaadu warri isin jala deemee callee dha'u kuni uummata akka wanni isinii dabalus hin jiru sooshaal miidiyaa taate nu namni nama arrabse hin jiru nu illee nama biyya kanaa qabaatallee halkan takkitti tan qaxaqqanne fooqirraa gadi buuf fookeetii wanni akkanaan ta'u kaleessa walitti dabalamtanii karaa addaan ittiin isin baasu fi karaa walitti isin dabalu rabbi qofatu beeka osoo addallee hin baatanii sagaleen keessan kun asirra ta'a. Ejawee anamma isin gorsuuf silaa bakka kana taa'uun qabu warri ol seenee isin gorsu kunii fi isiniin teettanii dhaggeeffatan kunuyyuu waliif yookaan fira waliif hookaa dhawaan. Amma booda waa isin jedhin innuyyuu koomantii takkan barreessu kana booda osoo ijaan na argu yoo barreesse dur wal tuffanne wal bira tarraa rakkoon qabu. Atillee immootuyyuu wajjillee nyaannee dhuguu baannu kabaja sii qaba kana booda waan badaa akka asirratti jettuun barbaadu yoo dhugama wanni guddoon taate an qaaman dhaqee gaafadhee qaaman gattaa'ee gaafadhee itti bilbilee gaafadhee jaalonni kun sirrii miti karaan atti deemte sirrii miti jedha hin fudhata akkuma dhiifama si gaafate. Kana dhiisi haadha manaa maatiin natti gurguree adaadan isii anaaf adda baasu wanni jette waan guddaa silaanii dhiisee biraa deema garuu isiin anaa ol tarte abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu jennaan agarraa bultii biyya jirtu agarraatti wajjin jiraadha asin jirtu na bira. Isin immoo ati ka bira jirtu haala ittiin qabattuu fi akka goositu beeka waan taateef ka ammaa akkuma baaliyyoon jedhe dhiisa ani qaalicha hin gaafadhaa atillee wanni badduun akka afaanii si baatu hin barbaadu kiyya kanuma. Anoo bannaatiin akka tasaa giiftii wayita ol ergadharu giiftii irra gattu qeeqooki giiftiin harkaa baatti fattii baatti wakka deeme nama kiyya baatti rakkoon qabu dhageetteef reekoo waan sabboonaa siin jedhe waan sabboonaa siin jedhe dhageette meekooy mujatte wayitu nagalchinaa jedhaa jiraasa ijoollee ganda keetiitti sii gadha. Sabboona anana dhookkita argaartaan irra bal'aan siman barbaadu anjee sin barbaadu abeebi sin barbaadu. Meeti koomantii meeti maalatti mul'anne sila ana. Ati anan barbaaddu manillee sin barbaadu. Ati anan beektu manillee sin beeku. Koomantii nu hiitanii barreessaa artan maaree argaa hin jiru. Screenshot isin qoree isin mul'isa. Hossein gijee takka jechuun akka nama tokko sabboonaalee si eegaa jira. Ol harkisimee mudhiitaran qabdaame. Yaa ol galchaa olaa seenu Hossein kiyya. Hossein ittiin waan sabboonaa si jirullee hin dhageetta. Barbaadu jetta akka wanni asichi fiigee mana kaan hin kaan seenaa wanni jedha. Jetti maal hin barbaanne akka duutu jaallatamu jetti kijiba. Eegeesi gootu jaallata wallahi Hossein isiillee akkuma si jaallatti. Sigale Hussein itinin Olarkisi kiyyuu seeni ani wallahi bilaa nagaa sin gaafadhu abadan. Maa namni isin kolfaa nama guddaa mitiisi. Yoo walliiftanuu karaa kabajaatiin walliiftan piraank leetaaf karaa kabajaatiin gootan maayin namni kabaja qaba. Shuu harkisi oli. maal jedha koo hime dhiifama በጣም እናንተ አገራን ትጀጥዙን ይመቸኛል። Olarkisa isimma olin arkifne ana itti haasa. eegoo ijaartiin xiyyeeta akka dhufte Hussein ta'e dubbatu inni dide wallahi Hussein dide
kana namoota hiriyaa. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtanii? Nagaan. Maal taate kokeetii sagalee sii taa'aa ture deengadda gaafatti boottu bareedduuti maal taate? Wanta